The Bluetooth device is connected successfully. شير قدا شير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شير قدا شير namuni beekamiti yaadachuu qabna marti irbuun nu booda jirti. Waa'een baranaa baasa deeda qabeenyisu dirqama seenaan qaba uummata hojiitiisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أشما هركبونه مال جرتني بارتي سياساتي في بارتي قرتي أمان تنو يخيس جرتو بارتي نورمون لا أما قبض وان نورمون أشياء قتشو جرتو ورا ربين إفجال أركان جينيني ورا ربين قرتي دبمتي سانا إيدو ورا ربين دبمتي ده خنافو دكتور أبي أحمد سوان راكي نقام نوان دابه تنجر ربودر مالي فيوتن guutuun nama guutuun paartiidha paartii siyaasaadha warri jiru kunoo kun ummata gabra sanit deemee baqe kun Afrikaa ummata Oromoo tolla gaafitaadha ture sanitti baqe kun ummata maalitti baqe akkasit baqanii jechuudha guutuun rabbiin paartiin mee dibaanota irra naqu mee libaananni tokko isa jira aborraa arsinaa mee hiikaadhaa warra mee du'aayidhaa irratti godha hiikaa warra rabbiin mana fi itti ajeeysa kanattiin du'aayii godha hiikaame warra rabbiin irraa aarsaa du'aayidha irraatti goona
itti aarsaa du'aayidatti goon ummata keenya ummata rabbiin ifi baquu dhoorkee nauma baqaa jeen ummanni wahuma takka ifitti nama hegereen ummata keenyaa kara kam deemuudhaaf deemti hegereen ummata keenyaa eeysa deemuudha jirti hegereen ummata keenyaa karam deemuudha jirti waa takka rabbiin irraa cufa sheernaa godhaa yaaboo kunoo kaan taatu paartiin silaa siyaasaadhaati silaa namni achi eeggateetuma wanni godhee achi deemuudha jiru ummata kibbadheeti waan kana ta'eef maaliif duuba Dr. Abiy Ahmed maaliif qeeqan sababaatti Dr. Abiy Ahmed qeeqamumee naaf hima bar hin jiru waa'uma takkaadhaatu hin jirre bar under zeeroodha guutummaan isaaniitu under zeeroodha jiran takkummaan isaaniitu hin jiranii jechuudha abaa'oo shaneedhaa jettan kunoo saba Oromoon ta'in walitti qabatteeti deemtee eeysa baquudha jirti karaa gamasiisanii baqu jirti murni tokko immoo murni an pirofeesariif hin jiru murni gartee an maaliif hin jiru hegereen ummata Oromoodhaa karam deemaadhaa jirti ummatoo mee analleen ajaa'ibina ammaraataadhaa miti fayyaadhaan qaba fayyaa qillitiidhaan qaba ummanni kun Oromoodhatti osoo baqaniin fixin osoo ummanni Oromoodhaa wanni waliin godhin osoo ummata Oromoodhaa gartee kuta hammaa saareetti paartii tanaachaaf qeeroo kuma shawwareeyna nuti ilmaanuma kannaadhaa jiraanna haamee naaf hima gaafa odeeppaa kiiloo 4 qeeroo kuma 5tu du'ee jaan kuma 5 miti 6,500tu wareegame haya ammaasoo akkasuma wareeyna nuti hafuura baafachuun hin jiru a'uuzu billaahi mina shaytaan rajiim allaa mana cinaadha tun allaa mana jinaadhaa miti allaa mana cinaadha tarraa ja'ani Oromoon teeyseetuma ilmaan isiidhaa wareeguudha jechuudha isaan deemaniiti hoggaa asiin sirrooyta jenne bakka biroo baqan olola walirratti oofan as garagalanii jechuudha ammaas as deebi'aniiti ammaas ilmaanuma bar laala kanama baqu paartii siyaasaadhaati ka ilmaan ammoo jalaafitu haati ilmoo siidhaa dabdu ilmaan Oromoodhaati as garagalleeti kuun Jawhar Mohammed jenna kuun Abiy Ahmed jenna kuun Lammaa Magarsaadhaa jenna kuun Gamaal Galchuudhaa jenna kuun Daawit Ibsaadhaa jenna kuun Marroodha jenna garee Marroodhaati tuuna siini maaliif baqu jirti maqaa isaanillee beeku ummata san maaligaa as jalannaa barreessaame ummata isaan itti baquudha jiran san yaa Oromoo mee falli ilmaan Oromoodhaa amma akkamii bar falli ilmaan Oromoodhaa akkamii yoo qoreen nu dirte Jawhar Mohammed dhufee nurraa hin baafne Dr. Abiy Ahmed dhufee nurraa hin baafne yoo amaarri fuudhee boksiidhaan afaan kana keessa nu dhees maaliif Dr. Abiyyiidhaaf imaarreen dhufanii nurraa hin baafne ani kana hin furadhu ani kana inuma hin furadhu nama tokkommaas nii wanniidhaan ja'a an nama tokkommaas niin deeggaraasi niin qeeqaasi hogguun qeeq nama kana hogguun qeeq waan irra dhaabbadhee qeequun qaba namni qeeqeedhaaf qeequun qabu namni nama san qeeqeedhaaf qeequun qabu namoonni as gubbaa jiran guutuun isaanii ta'ol walle doola irra ka'ee shukrii Baarseloonaa Cheelsii waliin kadhee irra qeeqe kanuma badiisaan beeyne ka'aniituma na hojii qeeqan aan isaan wanni hin jiru mee wayin isinii maa dhufee dhaabbadhaa namaatu ulaala dhadhee haaya amma gaa bakka irra dhaabirraa hin isin eegala namaatu ulaa dhadheetiin ulaadhaan deemee raabanee dhufee jechuu barbaadeeti haaya ammaan tana yoo namni tokko ol bahee dubbate bar garee abaluuti yoo namni tokko ol bahee dubbate bar galee abaluuti somba keedhiisi somba kiyyaan hafuura baafadhuu jaan somba kee misraa wanniidhaan godhee dhufe maali wanniidhaan gabbaasee dhufe namaatiitu ulaa keeysaan wanni godheetiin achirraayin wanni godhee dhufe dhaggeeffadhu mee siifiin himaa isinittiin himaa jechuu kiyya somba keedhiisi somba kiyyaan hafuura baafadhu Dr. Abiyyaan hin fedhu atiis na hojii arrabsii
sagaleen tiyyan jirtu eenyu keessa harka qaba sagaleen tiyyan jirtu Oromoo mee sagaleen tiyya jiraachuun wanni godha takka naa kanname yoo sagaleen tiyya jiraatte lakkoofsa tokko ol naa darba yoo sagaleen tiyya ka jiraattu taate jechuu barbaade kanaafuu obboleeyyan kiyya amma booda buutii lafa buute dhakaa lafa guute malli abbaarra jiraa jaanii waan namaatii sachin eeggatina kunii sachi baqe sunii sachi baqe amma dubbiin deemtu ana akka kiyyatti arra boodaan isiniif hima ana arra booda garuma kiiloo afur keessertu Dr. Abbichuma wajjin hin dhaabbadha jala mureetiin isinitti hima kaysarra wayyaadhaatu hin jirre kaysar hattuudha guutuun kiiloo afur fuula dura laalaadhaati kiiloo afur fuula dura laalaadhaati ilmaan Oromoodhaa fixuudhaaf deeman tana hin jirtu amma booda abalu sun akkasii abalu kun akkana hin jirtu Dr. Abbichuma kiiloo afur keessa jabeessuudha gad jabeessuudha kiiloo afur achi keessatti akkana dubbiin jirtu hundinuu kara bar ummanni ammaan tana deemanii wanni itti baytatun finfinnee eenyuun nurraa qabatanii beeytanii gaafa lola wayyaaneedhaa san wayyaaneen finfinnee seenuu dadhabdeeti mootummaa eeltiraadhaatu dhufee achi qabsiise mootummaa eeltiraadhaatu waraana maqaan isaa nama masfaras jaamuutu cabsee finfinnee naqe akkas dhugaan jirtu kanaafuu oppidiyoon guddisaa wayyaaneeti turteedhaan jeen oppidiyoon guddisaa wayyaaneedhaati abaawoon shaneedhaa guddisaa eeltiraadhaati abaawoon shaneedhaatii fi wanta maali eeltiraadhaa fi Itoophiyaan akkami jechuudha akkuma Oromoo Booranaa fi Bareentuu jechuudha Tigreedhaa fi Eeltiraan Booranumaa fi Bareentuu jechuudha ilmaanuma Oromoodhaati akkasitti hubadhaa kana booda atiis achi bayxee kuuniis asi baqee kuuniis achi baqee baquun eega baquu taate nuti Abiyyumaa wajjin bayna an Dr. Abiyyiidha wajjin jira I am stand with Dr. Abiy Ahmed after 2 days akkasitti na quba qabaadhaa ani isumaa wajjin jira I am stand with Dr. Abiy Ahmed akkasitti na hubadhaa abbaa wanni taatan as jalatti arraba tokkoo fi maarree tokko jennaan bilook ittiin si darbaan hin jiru wanni isa qeeqanii bellaanuu Afrikaa wanni dhan nu baysuudhaafi ummata Beenishaangulin nu baysuudhaafi Eeltiraadhan nu baysuudhaafi ummata Kibbaasanin nu baysuudhaafi Ogaadenin nu baysuudhaafi Ogaadeen bar ummata Oromoodha warri abaawoo shaneedhaan maantana wajjin walii bayte kun ummata Oromoota Harargeedhaa Oromoota Baalee Oromoota daangaarra jiru kumaata maalliyyuu hayli jaanii buqqisanii bar isaanii baqu jiran humaayinasuu tokkuma isaan waa takka garaagarummaa hin qaban diinni diina meemaa walitti hin baqin ibiifu kanatti kiiloo afurii fi gullalleedhaa fi lilli hotel keessa taa'aniiti akkanatti funyaan wal qabatu jiranii maa walitti hin baqin maaliif nama baquun barbaachise maaliif deemanii nama baquun barbaachise maaliif walitti hin baqin isaanumti dura maaliif walitti hin baqin naasimaa maaliif walitti hin baqin bishaan ittiin dhugaa'uudhaaf baddaa ammaas farshoodha dhuganjiinaa farshoodhaa miti farshoodha dhuganjiinaa farshoodhaa miti farshoodha dhuganaan hin jiinaa isin waan namaan jettan hin dhabdaniiti farshoodha dhuganjiinaa farshoodhaa miti beeka daa'ima akkasin naa laalaa'ee farshoodha dhugaan jiinaa boota akkasiifin isin hin jaa kanaafuu dhiiga ilmaan Oromoodhaa nuti amatarraa Itoophiyaa gabbaraadhaatis jiraachuu dadhabne qeeroo Oromoodhaa 5,000 baraati akka killee lukkuutti hin dhalte haati akka killee lukkuutti nu daanne ilmaan kan inni dhalte ilma silaa arra ibsiin yuunivarsitii keessatti jechuudha hiriyaan isiidhaa daftara qabattee amataa 13 barsiifatte san hundaatutti wareegamee kolkoleetaan kiiloo 4 naqee kolkoleetaan Ameerikarraa galchee kolkoleetaan Eeltirarraa fidee galche arraas ummatuma san irratti as deebanii toonni jan haati ilmaan 3-4 dhabde sun maalaa jettu irraan tana kutaa Oromiyaadhaa hunda keessaa osoo isaan walitti hin baqin Abiyyi Ahmed kunoo asiin deemeeti Amaaran nu baysu jira Abiyyi Ahmed deemeeti asiin maal nu godhu jira kijiboota innaante midira wishataam kijibdoota isin kijibduudha warri Abiyyi Ahmed qeequ jirtan warri Abiyyi Ahmed qeequ jirtan kijibdootaan isin hin jee isin ifuu qeeqaa dura hattoota baga isin jala garre
Ellaanuu wanni dhan nu baysuudhaaf yaatan ummata gabra saniin nu baysuudhaaf yaatan ummata rifeensi abbaan tokko bakka kana jiru abbaan tokkos bakka kana jiru ha tokko baatii booda asiin mayru saniin nu baysuudhaaf yaatanii hin jiru sun isaanin nu baysuun hin jiru hin baynu nuti isaanitti bar Oromoo silaa beeytanii isinarra nama baysu malee nama baquu miti. Rabbii gaa paartii teenya paartii sareedhaa godhee paartii hin dandeenye godhee paartii gadigaloo godhee paartii najisa godhee paartii taguu godhawaa hammaatte godhe malee bar dura silaa walib baquudha qabanii bar silaa dura walib baqanii ifiifuu akkana wala jeeffatan dhugaa isinitti hin fakkaatin lamma maali eenyottaniin hamaal galchuudhaa harkaan danda'an daawwit ibsaa harkaan danda'an daawwifaanis akkasumatti isaan kan harkaan danda'an ifiifuu walitti hin bayne maal nama baysan deemanii maal nu baysan Oromoon arraas boruus sabni mikee maali Oromoodha biyyi ta'ee Oromiyaadha Oromiyaan nama baysiti malee nama deemtee hin baytu namatti hin baytu akkasitti quba qabaadha namatti hin baytu ni baysiti malee Oromoon hin baytu abadan akka feetellee taatu nuti baruma kana keessa fidan malee dhadhaa qofa baysan nuti nama baquun dhageenye akkana hin jirtu wanni biroo na abaluu sanii baysee abaluu saniin deemee baysee dhadha nu seenisa ummanni mooqeyroo kuma shantaba ni bayse jechuu tana keessa waan birooti jira Oromoo dhaggeeffadha ni bayse jechuu tana keessa waan birooti jira beekadha takkaffaa ija nu baysuudha yaa warri waa baysu daawwit ibsaa waan taatu deemaniiti osoo nuti abiyyii namaa rammaa nu bayse jennee wayiwaachuudha jirru ellaanuu wanni abiyyii qeeqaniif ellaanuu wanni jaaniif wanni dhaabi deemanii ogaaden dheengaddoo Oromoo dila sanfixe ummata kibbaa ummata hoggaa rifeensa ciratan rifeensi tokko hayoo haaddatan tokko baatii booda asiin mayru tokkos baatiitti aan tobbaa asiin mayru ummata funyaan isaanii shimbirroon osoo makkaneettuu seentu ummata Oromoota wallaggaa lafarraa fixaa ture ummata xiyyaan joollee onneedhaan itti naqee sombaan baasaadhaa ture sanit deemanii nuu baqu jiran bar rabbiitiitu isaan wanni godhe ummata waahuma takka aboo rabbiin isaa naa xaragu herege mee aboo invite ta'u malee gaasila invite nurraa dhaabanii mee hegereen Oromiyaadhaatii fi hegereen Oromoodhaatii Oromiyaadhaa haram deemuudha jirti mee gaafii tan eenyuun naa deebisa qeeroon 6,500 tadhumte tahaati irraanta yuunivarsiitii naa barateettee wanni ette mee maal godha anarra booda doktor abbichuudhaa wajjiiniin jira abbichuu abbaa jaalalaatii wajjiiniin jira jaalaluma saasanii naanu fixuu malee abbichumaa wajjiiniin jira hin jiru hin baquan silattuu kolkoleen teessan wanni dhan jettanii doktor Abiyyi Ahmad Lammaa Magarsaa Jowaar Mahammad waan takka isaan as deemuudhaaf gartan warri immoo waan biroon nu baysuudhaaf deemu warri duraanis eeltiratti achi nu deemu warri duraanis wanni dhatti nu baysuudhaaf deemu hin jiru kiiloo afuriif deemtan kiiloo afur kanuma duraan keessa jiru sani kiiloo afur kanuma duraan keessa jiru keessattuu ijoolleen Arsiidhaatii fi Harargeedhaa waan ogaaden nu goote ni beeytan madaa ogaaden nu goote ni beeytan nama 375 Oromoodhaa fi ilmaan sikkooman doo'idduu waan isaan godhan ni beeytan isin ni beeytan waan ogaaden nu goote akkasi fuudhaniiti addablisa baasaa ogaadeniin nu wanni godhu nu baysuudhaaf deeman hin baynu nuti kanuma kiiloo afur seene kanachuma gajjabeeysin abbaa jaalalaa abbichuu abbaa jaalalaa achumatti etteenya hin jiru kiiloo afur ilaal fedhiin isaanii wanni isaan deemaniif kiiloo afur seenuudhaaf nuti gaa amatarraa qeeroo 6,500 gabbaruu hin dandeenyu kaanuma amma kiiloo afur seene kanachi keessa gajjabeeysina muramtee mura hin jiru ittiin dhugaa dhaabbadha akkasi hin jiru kiiloo namni hundinuu tokko Oromoodhaaf wanni ijoon jiru gurmuu dabalateetuma nama kaanii baqee Oromoo fuudhee hongeessuudhaaf deema hongeessuun hin jiru hin hongoynu irra boodarra Oromoon nama dila kana 6,000 qeeroo 6,500 gabbarree hagaa dhumee hin mul'atin maleedha amma saareetti isa kana kabiroo kiiloo afur naquudhaaf achi gabbarraa hin gabbarru lubbuu gabbaraa ooluu hin dandeenyu nuti Oromoon gahe ni jiraanna dhumattee xumura dubbiidhaati achi as garagalanii barammaas maal nuun janni beeyta maarreen teetu qamte Oromoo maarreen teetu qamte dantaa mataa isaanii eeggachuudhaaf kun hin jiru kuni suusiidha hin jiru dhaggeeffadha ammaas waan takka Oromoo taniin dhaammadduutu jira taniin dhaammaddu maali yoo roobni nun roobe Jowaar Mahammad dhufee shamshiyaa nurraa qabu ambrella
Yo lammaa magarsaadhaa dhufee ambireellaa nurra haa qabu. Maarree shamshiyaa nurra haa qabu sandiisaa. Buutii lafa buute dhakaan lafa guute mallee abbaarra jire jaan. Rabbiinuu hasidhe yoo dhawi je. Hawanni godhe godhi je. Afaan Arabaatiin gaaf tokko biyyatti maal jaanni beeyta? Biyyatti jechuudha afaan Arabaatiin. Amisraanaa baddeeysaa fi itiniin nama maasiqiin qawwee lama idaa rabbii maa sawwaanaa jalaa baafadhaa hunqaaluu qabaa ajjeesaa laalame. Waliif himanii beekadhu afaan Arabaa ka biyya teenyaatii beekadhu. Amisraanaa baddeeysaa fi itiniin nama maasiqiin qawwee lama idaa rabbii maa sawwaanaa jalaa baafadhaa hunqaaluu qabaa ajjeesaa Oromoo qabaa ajjeesaa. Hin dubbatina abiyyiis ta'ee lammaadhaas ta'ee Jowaar Mahaammadiis ta'ee hin jiru birraa nama kana wanni godhaadhaa hin jiru. Nama kana birraatti dhiibaadhaa hin jiru. Abbumaa fuudhee birraatti dhiiba. Akkasii an xumura dubbiidhaati kana galatoomaa hegereen ilmaan Oromoodha lubbuu gabbaruurraa kara gartee lubbuu gabbarsiisuudhatti as adeemnu. Oromoon hin bayxu ni baysiti malee. Oromoon hin bayxu ni baysiti malee. Akkasii dubbii siyaasaadhaa ija siyaasaadhaatiin ilaalaadhaa. Ila ammaan tana nama Oromoodhaaf dubbatu nagare. Nama kiiloo afuriif duratti eegee fedhiin kiiloo afurii macheessuudha jirtu malee fedhinnaa kiiloo afurii macheessuudha jirtu malee nama Oromoodhaaf wanni ijuu hin jiru. Kana aan kunoo dheengadda bakka kanarra dhaabbadheetiin xiinxalaan siyaasaa daarekterri OMN hayyuun keenya Jowaar Mahaammad akka filmaata seenuun hin fedhini. Maaliif filmaata akka inni seenuun fedhini? Yoo inni gartee kaka'ee filmaata seenu ta'e oppidiyoon ni qoyti. Dhaabboleen siyaasaadhaatuun guutuun ni qoyti. Inni bakkuma san taa'ee silaa mataa keessa naatumee naagaarii ture. Maaliif jennaan haayibalii isaan dhagayan. Feesbuuka isaan nurra dhagayan. Isaan dhagayitii qaba. Ammallee rabbi dhagayitiitti aayida'uufi. Kanaafuu achuma keessa taa'ee silaa nurraa godhee bareedaadha. Ammaas ka kiiloo afur. Kana baaseetiin Jowaar Mahaammadiis kabiroo kiiloo afur naqaadhaa miti. Kanuma kiiloo afur keessa jiru kana wanni itti kanneen the last warning akeekkachiisa dhumaa nurraatti kanneetuma silaa ummatuma kana nu wanni goggodhee hin fedhaan. Maaliif an Jowaar Mahaammad xawalwaaleen as gubbaa jirtu kolkoleen as gubbaa jirtu narraas hin jaalattan narraas hin kabajjan narraas isaa hojii rileeshinan qabdan. Jowaar Mahaammad bakka sanii kute jechuun xawalwaaleen quufte jechuudha. Dooktor Abiyyi amma kiiloo afur keessaa bahe jechuun Oromoodhaaf dhumatte jechuudha. Dooktor Abiyyi amma kiiloo afur keessaa gabbahe jechuun Oromoodhaaf dhumatte jechuudha. Likki ta'isaniin isinitti himaa narraa fudhadhaa. Yoo isinii taate awwaaniin quba qabuu jira. Awwaaniin quba qabuufiin akkana jaa. Yoo amma Jowaar Mahaammad kiiloo afuriin seenaa jee kaa filmaata seenu taate filmaata ni dorgoma. Ni moo'ataasi. Osoo sanduuqni Jowaar Mahaammad korojoon Jowaar Mahaammad as teessu nam tokko kabirootti kan dabru. Itoophiyaan nama gartee nama isii keessa waggaa 27 dhalatee achi guddatee kushaappii daleessiifte. Wanni kam gooti Jowaar Mahaammad akkam gooti. An Jowaar Mahaammadiis khasaaruudhaas hin fedhu. Rabbiin gartee qeensa nurraan dhukkubsinii akkasuma Dooktor Abiyyi Ahmadiis rabbiin qeensa dhukkubsinii jalatti horachuudha. Hayyuukka isaanii kana isaan kana jalatti horachuudha. Jowaar Mahaammad bakkuma san taa'ee kolkolee yaatu tonaan dhaabbadhaa jeeni mataa keessa dha'uudha. Abiyyi Ahmad kiiloo afur keessa gadha'uudha. Oromiyaa waraanaan ifjaaruudha. Falli jiru Oromiyaa waraanaan ifjaaruudha. Oromiyaan afaan qawweedhaatiin ifjaaruudha. Warra deemee ogaadanii baqees achumatti rabbiin dhabame isaan haa godhu baqeechitti hambisu. Warra gartee maqalee dhaqees achumatti maqal isaan godhee achumatti isaan haa hambisu. Warra Amaara Baynajee Gondar wanni jees achumatti isaan haa hambisu. Nuti kami keenya Oromoon dhaaba siyaasaadhaa, dhaaba waloodhaa, dhaaba walabaa, dhaaba bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaarra gad hundeeffame haqawweedhaan if dandee sa Oromoo afaan qawweedhaa kana hoggaa jennu muslima rooyingaadhaan garreessin akkam godhan. Mee seenaa san qoradhaa deebi'aadha. Seenaa muslimoota rooyingaadhaa qoradhaa. Ummata boormaa keessa jiru islaamota maqaan isaanii rooyingaa jaamuutuchi keessa qubachaadhaa ture. Warra ijoollee isaanii goda furnoodhaa keessa dhiyootana waadan kana jechuudha. Maaliif dura akkuma Oromoodhaa kanatti abalubbaqaa achi dhaqaa baqaa janiituma boodachumatti akka dhadhaadhattichi keessatti hambisan. Achumatti hambisan akka dhadhaadhatti. Achi bayxeetuma achitti haftaa jechuudha. Nuti ganda keenya dhadhaa qofa baysanii nama baysan nagarre islaama rooyingaadhaa jeenoosaayid duguggaa shanyii namaa akkasitti irra gaggeessanii jechuudha. Hayyootaas ol baatanii kumaan mata duree kiyya kata baddetti maqaa keessaniin fuula keessaniin bareeddanii fokkattanii silattuu namni bareedne hin qaanfatu jaanii akkanatti as bahaadhaa dubbadhaa malee wanni duuba tetteessanii hin dubbatinaadhaa nagaatti.